Nagaaniif araarri waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Miseensota waldaa ijoollee kakuudhaa kan taatan, waldaa nuti ijoollee kakuu keessatti kan argamtan, sagaleen kun daaritti kan isin qaqqabu hundumti keessan akkam jiru. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu. Egaa barumsi kun waldaa nuti ijoollee kakuu irratti qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu. Onlaayinii adda addaatirraan taatanii kan hordoftan hundumti keessan, sagaleen kun sheer ta'ee kan isin qaqqabu hundumti keessan iyyuu nagaa jirtu. Waaqayyo inni nu gargaare maqaan isaa ulfaatu. Egaa sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalaa jirra. Waldaa ijoollee kakuu keessatti waa'ee eenyummaa Waaqayyoo kaasnee barachaa jirra. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyo eenyudha yaada jedhu kaasnee walii wajjin ilaalaa jirra. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Har'as immoo qabxii sadan tokko walii wajjin ilaalla. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 1 hanga 5 irra jiru walii wajjin ilaalaa turre. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 1 hanga 5 isa jiru walii wajjin ilaalaa turre. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Irra guyyaa sadaffaa isaa walii wajjin ilaalaa jirra jechuudha kutaadhuma kana. Kutaa kana keessatti Museen gaafa barreessu, kutaa kana ergaa kana Waaqayyo irraa fudhatee gaafa barreessu ergaa kitaaba guddaa hedduu ta'uu danda'udha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. 1 hanga 5 qofti kitaaba gurguddaa hedduu ta'uu danda'a. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gaafa hiikamu, gaafa ifa ta'u, gaafa hiikamee sirriitti barsiifamu jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'as immoo qabxii sadii walii wajjin ilaalla. Qabxii sadii ilaalaa jirra waan ta'eef jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo eenyudha? Waaqayyo eenyudha? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kuticha dubbisna amma. Kuticha dubbisna. Sana booda immoo hin kadhanna. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaa fi lafa uume. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. hin kadhanna. Jiraataa fi kabajamaa isa taate, alfaa fi omeegaa isa taate, waaqa abbaa, waaqa ilmaa teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Akka gaarummaa keetti, akka ogummaa keetti yaa Waaqayyo Gooftaa, akka jiraatummaa keetti yaa Waaqayyo Gooftaa, amma akka olaantummaa keetti yaa Waaqayyo Gooftaa, amma akka nutti dubbattuuf maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin si kadhanna. Sagaleen kee yaa Waaqayyo Gooftaa akka olaantummaa isaatti, akka bara barummaa isaatti yaa Waaqayyo Gooftaa, akka ogummaa isaatti, akka gaarummaa isaatti yaa Waaqayyo Gooftaa, tokkoon keenyatti sagaleen kee haa dubbatu. Wanti sagaleen kee gara keenya akka hin dhufneef ittis immoo maccaa fura dukkanaa hojiin isaa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin kan diigame haa ta'u. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin haa diigamu. Sagalee kana sabni kee akka hin dhaggeeffanneef yaa Waaqayyo Gooftaa qalbii isaanii yaa Waaqayyo Gooftaa kan mancaasu maccii hafuura dukkanaa hojiin isaa kan diigame haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin akka diigamu ajajeera haa diigamu. Maqaa Yesuusitiin haa diigamu. Mormituun sagalee kana, mormituun barumsa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin maccii hafuura haminaa amma kan diigame haa ta'u. Hojiin isaa haa diigamu. Saba sagalee kana dhaga'urraa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa diigamu. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin haa diigamu. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin haa diigamu. Abbaa hunduma dandeessu hunduma irratti aboo qabdu. Galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kabajni guddaan siif haa ta'u. Waan nutti dubbattuuf ulfaadhu. Maqaa ilma kee Yesuusitiin. Ameen. Museen kutaa kana keessatti sagalee Waaqayyoodhaa gaafa dubbatu akkas jedha. Waaqayyo jalqabatti jedhee dubbata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waa'ee samii, waa'ee ardii kanaa osoo hin kaasin dura, waa'ee uumamanii osoo hin kaasin dura, waa'ee ergamootaas osoo hin kaasin dura, waa'ee waan jiran hundumaa osoo hin dubbatin dura, Waaqayyo jalqabaa jedhee dubbata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kutaa kana keessatti maqaan jalqabaadha
waamamu maqaan jalqaba waamamu jalqaba jedhamee kan as kutaa kana keessatti maqaan dubbatame waaqayyoodha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Hundumtuu osoo hin jiraatin hundumtuu osoo hin jirin kan jiraatee fi kan jirudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Jalqabatti waaqayyo jedhee Museen kutaa kana keessatti gaafa dubbatu waaqayyo olaanaadha nuun jechaa jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Itti dabalee immoo Museen waaqayyo kan bara baraati nuun jechaa jira. Itti dabalee immoo Museen waaqayyoon kuni Alfaa fi Omeegaadha. Jalqaba ture booddees bara baraan kan jiraatudha nuun jechaa jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen ameen. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaatee haa ta'u. Kutaa kana keessatti Museen waa'ee waaqayyoo ibsee nutti himaa jira. Waa'ee waaqayyoo sirnaan dubbachaa jira. Yoo nuuf galu ta'e yoo nuuf kan galu ta'e yoo nuti kan hubannu taane yoo nuti sirriitti kan laallu taane Museen gaafa barreessu kutaa kana keessatti dhugaa jirtu lafa kaa'eera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan haleluuyaa. Wanti hundumtuu osoo hin turre waaqayyo akka jiru nutti himaa jira. Waaqayyo olaanaadha nuun jechaa jira. Waaqa olaanaadha. Waaqa hangafa. Waa hundumaaf inni hangafa. Waa hundumaaf inni jiraata. Inni Alfaadha, inni Omeegaadha jedhee nutti dubbachaa jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Boleessa koo obboleettii ko. Ergaan irra laallu keessatti qabxiin inni jalqaba waaqayyo kuni olaanaadha kan bara baraati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qabxiin irra walii wajjin laallu sadan keessaa inni tokko maalidha? Waaqayyo olaanaadha kan bara baraati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo eenyudha gaafii jedhuu fi olaanaa fi waaqa bara baraati. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Olaanaadha inni. Isaa olumtuun jiru inni hundaan oli. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Isa dursee humtuun jiru inni kan bara baraati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eenyudha waaqayyoon kun warra jettaniif har'a qabxii kutaa sadaffaan sirriitti isinii gala. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaawwan lamaan darbe yoo isinii galu iyyuu baate inni irraa kun sirriitti isinii galuu danda'a. Isinii ifuu danda'a. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan. Haleluuyaa. Waaqayyo eenyudha? Yaada jedhuu fi olaanaa fi kan bara baraati. Kana jechuun isaa ol kan jiru homtuu hin jiru. Isaa ol kan jiru homtuu hin jiru. Isa dursee kan jiru homtuu hin jiru. Inni kan bara baraati. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqa olaanaa fi kan bara baraati. Waaqayyo inni nuti waaqessinu kuni waaqa olaanaa fi kan bara baraati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqni olaanaa fi kan bara baraa kun immoo eenyudha jennee gaafa laallu hundumtuu isaan kan ta'e isa malee hundumtuu kan hin taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e immoo Yohaannis kakuu haaraa keessatti Wangeela Yohaannis tokko boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga afurii keessatti yaada jiru lafa nuu kaa'a. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Olaanaadha. Waa hundumaa ture. Waa hundumaa isatu uume. Waa hundumaa isatu tolche jedheetoo Yohaannis immoo nutti dubbataa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Yesuus inni guddaan. Egaa lallabni keenya lallabame Yesuusin waliin simatu yoo ta'e lallabni keenya lallabame Yesuusin hin agarsiisu yoo ta'e jiddu galeessa keenya Yesuus Kiristoosin hin mul'isu yoo ta'e lallabni keenya hiika hin qabu jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa akkamittiin kutaa wangeela Yohaannis boqonnaa tokkoo fi seera uumamaa boqonnaa tokko akkamitti walitti finna? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee kuticharra dhaqnee dubbisna. Kuticharra dhaqnee gaafa dubbisnu dhugaa jirtu arganna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Maaliif barumsa kana barsiifta hoonaan jettanii waa'ee kanaa maaliif dubbatta hoonaan jettanii akka ta'utti waaqayyoon beeku namni akka ta'utti waaqayyoon beeku akka ta'utti isa waaqeffata. Haleluuyaa. Namni waaqayyoon beekee waaqeffatuu fi osoo hin beekin waaqeffatu tokko miti. Namni waa'ee waaqayyoo isaaf galee waaqeffatuu fi osoo isaaf hin galin waaqeffatu tokko miti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
namni lama laalee waaqeffatuu fi namni dhugaan isaa galee waaqeffatu tokko miti. Waa'ee gooftaa kana, waa'ee waaqayyoo kana nuu galee warri waaqeffannuu fi osoo nuuf hin galin warri waaqeffannu tokko miti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf waa'een waaqayyoo kanaa nuu galuu qaba. Kanaaf waa'ee waaqayyoo kanaa nuu ifuu qaba. Kanaaf waa'ee waaqayyoo kanaa sirriitti beekuu qabna. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa kanammoo yoo baranneedha kan beeknu. Yoo dheebuu barumsaa yoo qabaanne. Dheebuu barumsaa yoo qabaanne. Dheebuu sagalee waaqayyoo dubbisuu yoo qabaanne argachuu dandeenya. Waldaa ijoollee kakuu haleluuyaa. Waldaa kanarraa immoo sheerii ta'ee kas hin qabu. Hundumti keessanuyyuu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barumsi kun sheerii ta'ee kas hin qabu. Kan inni irratti qophaa'u waldaa ijoollee kakuuti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaa ijoollee kakuu irratti qophaa'eeti kan isiniif dhiyaatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Egaa sagalichaan hin dubbisa akkas jedha. Sagalichi jalqaba waa hunduma dura ture. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Museen maal jedhe? Waaqayyo jalqabatti jedhee dubbata. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo waaqa jalqabaati. Jalqaba waa'ee waaqayyoo kaasa. Jalqaba jiraachuu waaqayyoo agarsiisa. Jalqaba jiraachuu waaqayyoo nutti hima Museen. Waaqayyoo jiraataa akka inni ta'e nutti hima. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jiraataa fi olaanaa waa hundumaa ta'uusaa Museen ergaa isaa keessatti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti kan inni nutti dubbachaa jiru, kan inni nutti haasa'aa jiru, seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti waaqayyo jalqabatti jechaadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo jalqabatti jedhee dubbata. Jalqabatti jedhee dubbata. Waa'ee maal dubbachuu barbaade kutaa kana keessatti maqaa waaqayyo jalqaba gaafa yaamu መጀመሪያ እግዚአብሔር ብሎ ሲጠራ ማለት ነው። ጀልቀበ ዋቀዮ ጀሬ ጋፈ ያሙ ዮከንሞ ዋቀዮ ጀልቀበት ጀሬ ጋፈ ያሙ ማል ዱበቹ በርባዴ ሙሴን ማል አገርሲሱ በርባዴ ሙሴን ማል ይብሱ በርባዴ ሙሴን ማል ጀቹ በርባዴ ሙሴን ያኒ ሙሴን ደበረፈቹ በርባዴ ፊ ያኒ ሙሴን ዱበቹ በርባዴ ፊ ከሮሪ ሙሴን gara keenyatti as dabarsuu barbaade dubbiin Museen dhaggeeffattoota irraatiif dabarsuu barbaade maalidha jennee gaafa laallu waaqayyo olaanaa fi kutuba san lakkoofsa tokko isaa irratti jechuudha olaanaa fi kan bara baraa ta'uusaa nutti agarsiiseera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo baay'ee macaafni qulqulluun hin dubbifama malee ergaan isaa akka ta'utti namootaaf ifaa miti. Ergaan macaafichaa akka ta'utti namootaaf ifaa miti. Ergaan macaafichaa akka ta'utti namootaaf hin ifne yoo ta'e immoo namoonni waaqayyoon waaqeffachuudhaaf hagasuma gadi bu'u jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni amma isaa galee waaqayyoon waaqeffata. Hammuma isaa galee waaqayyoon waaqeffachuu danda'a. Hamma dhugaan isaaf galte, hamma dhugaa beeke, hamma dhugaa bira ga'e waaqayyoon waaqeffachuu danda'a namni. Dhugaa bira hin geenye yoo ta'e, dhugaa hin beekne yoo ta'e bakka haguma san jiraata jechuudha. Jireenyi isaa haguma sana. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Makatola varala duna malava jana mariabos. Yohannis waa'ee kanaa gaafa dubbatu ifa gaafa nu godhu Yohannis immoo hafuura waaqayyootiin geggeeffame akkuma Musee innis hafuura waaqayyootiin geggeeffame yommuu barreessu wangeelli Yohannis wangeelota sadan irraa adda. Wangeelli Yohannis waaqayyo eenyummaa waaqayyoo irratti yookaan immoo eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti tukuratii kenname kan barraa'edha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Wangeelli Yohannis akka wangeela kaawwanii miti. Seenaa gimmaasha qabatee jiru akka wangeela kaawwanii. Seenaa guutuu of keessaa qaba. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Jalqaba Yesuusii kaasee dubbata malee dhalachuu Yesuus irraa kaasee hin dubbatu. Durbe irraa dhalachuu isaatirraa kaasee hin dubbatu. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoodhaa kan ta'e dhalachuu irraa osoo hin taane kan bara baraati. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Samii fardiin osoo hin uumamin dura inni ilma waaqayyooti. Yeroo baay'ee namni wangeelota sadanii gaafa dubbisnu wangeelota sadan gaafa laallu ilma waaqayyoo kan jedhame yookaan immoo ilma waaqayyoo jedhamee kan moggaafame wangeelota sadan keessatti waan argannuuf Maatiyos gaafa dubbatu inni sirraa dhalatu ilma waaqayyoo jedhama jedhee
waan dubbateef guyyaa sana maqaa waan moggaa'e nutti fakkaata. Maqicha kan moggaase Yoosefin nutti fakkaata. Yookaan Maaramiin nutti fakkaata. Yoosefin akkas jettee yaamta jedhee ergamaan Waaqayyoo itti meera. Ergamaan Waaqayyoo maqaa haaraa hin moggaasne. Maqaan Yesuus Kiristoos maqaa bara baraati. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaa bara baraati. Maqaa ishaaramne, maqaa injijjiiramne, Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kaleessas ilma Waaqayyoo ture, har'as ilma Waaqayyoo ture. Waaqayyoo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalate gaafa jedhee dubbatu tokkichi ilmi isaa kuni dhalachuurraa miti ilmummaan isaa. Ilmummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuurraan eegalee har'a isinitti himaa dhagaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Dhalachuurraa osoo hin taane inni bara baraan mucaa Waaqayyoo ture. Inni bara baraan sagalee Waaqayyoo ture. Inni bara baraan Waaqayyoo ture. Inni bara baraan jiraataa ture. Inni alfaa fi omeegaa ture. Yohannis waa'ee isaa gaafa dubbatu maal jedhe? Alfaadhaa omeegaadhaan hin jedhe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Makatora lava jana Mariabus. Kutaa kana keessatti Yohannis waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gaafa ibsu ergaa Museen barreesse wajjiniin akka wal qabuutti. Isa Museen dubbate wajjin akka wal qabuutti namni kun kan inni dubbate. Maaliif afurri Musee keessa jiru Yohannis keessa ture? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal jedhame? Haleluuyaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Makatuudha laabaa jaanaa maadiyaabos. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nan dubbisa. Sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyoon ture. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jalqaba waa hunduma dura ture. Waa hunduma dura ture. Inni jalqaba. Inni alfaadha. Inni omeegaadha. Inni kan bara baraati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo eenyudha yoonaan jettanii? Isa ture, isa jiru, isa jiraatu olaanaa waa hundumaati. Bara baraan kan jiraatu olaanaa waa hundumaati Waaqayyo. Waaqa hundaan oliitiin haleluuyaa. Hundumaadhaan oliin haleluuyaa. Hundumaan oli haleluuyaa. Hagammaa qabxii takkitti ilaalaa jira. Qabxii tokkicha. Innis maalidha? Olaanaa fi kan bara baraati yaada jedhudha jechuudha. Waaqayyo Waaqa olaanaa bara baraati. Bara baraan kan jiraatudha. Bara baraan jiraachaa kan turedha. Jiraachaa kan jirudha. Ammas kan jiraatudha. Olaanaa waa hundumaati. Waaqayyo eenyudha? Olaanaa waa hundumaati. Yohannis waa'ee isaa gaafa nutti himu olaanaa waa hundumaa kan bara bara jiraataa ta'uu isaa gaafa nutti himu sagalichi jalqabumaa jalqabee ture. Jalqabumaa jalqabee. Osoo homtuu hin jiraatin durumaayyuu jira. Jalqabumarraayyuu jira. Durseetu jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin uumamne inni uume malee. Hin tolfamne inni hin tolche malee. Hin sirreeffamu inni sirreessa malee. Hin bocamu inni boca malee. Hin geggeeffamu inni geggeessa malee. Hin gorfamu inni gorsa malee. Hin tikfamu inni tiksa malee. Hin baatamu inni baata malee. Har'a baay'een isaanii waaqa baatanii deemanii waaqa nuun jedhu. Kolkollee mara baatanii deemanii waaqa nuun jedhu. Waaqa tolfamaa baay'ee waaqesseen beekani. Waaqolii tolfamaa hedduu waaqesseen jiran. Mana amantaa hedduu keessa seeneen jira. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Harkeen jira kolkollee isaanii. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Takkaashii Yesuusin hin gittu. Yesuusin kan fakkaatu hin jiru. Haleluuyaa. Yesuusin kan fakkaatu hin jiru. Yesuusin kan fakkaatu hin jiru. Yesuusin kan qixxaatu hin jiru. Alfaadha, omeegaadha, kan bara baraati, olaanaadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni kana. Ameen ameen. Hagamma qabxii tokkicha ilaalaadha. Kutaan kun lallabamee kan dhumamuuti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinuu isumaan ta'e kan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Nuun jedha macaafni qulqulluun. Hullu bassooni.
hundumtuu isaan ta'e. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Wanti hundumtuu karaa isaa kan ta'e isaaf kan ta'e karaa isaa kan ta'e. Inni maalidha? Inni eenyudha? Olaanaadha. Inni eenyudha? Kan bara baraati. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo eenyudha? Gaafa isin jedhan inni olaanaadha kan bara baraati. Hundumtuu osoo hin turin kan ture, kan jiru, kan jiraatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kana Waaqayyoon nuti waaqessinu. Waldaa ijoollee kakuu kana Waaqayyoon nuti waaqessinu. Kana Waaqayyoon nuti waaqessinu. Sagalee kana kan dhaggeeffattan amantoonni kana Waaqayyoon nuti waaqessinu. Jiraata olaanaa kan bara baraati. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Inni jiraata olaanaa kan bara baraati. Waaqa olaanaa, Waaqa jiraata kan bara baraati. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Si galaa jira wanti nu jechaa jiru. Gurra kee seenaa jira obboleessa koo obboleettii ko. Waaqayyo Waaqa tolfamaa miti. Waaqayyo kee iddoo hundumaatti al tokkoon kan argamu bara baraan kan jiraatudha. Safara keessan soqin Waaqayyo kee. Si wajjin jira Waaqayyo kee. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma qabxii biraa keessa na seensisa waan ta'eef asan deebi'a. Galanni bulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf jalqabee inni ture. Inni jiru inni jiraataan eenyudha jennee gaafa laallu sagalichi jalqaba hunduma ture wanti hundumtuu isaan ta'e sagalichi erga jedhee booda sagalichi kun immoo maalidha jedhee gaafa nutti himu. Sagalichi jedha. Yohaannis yommuu dubbatu sagalichi jalqaba ture, sagalichi Waaqayyo ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, ofii isaayyuu Waaqayyo ture jedhee gaafa dubbatu lakkoofsa 14 irra sagalee kana dhaqaati ilaala. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate jedha. Sagalichi maal ta'e? Nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Waaqayyo tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti ergee namoonni akka ittiin fayyaniif yaada jedhu sana jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa inni ture inni jiraataan kuni wanti hundumtuu karaa isaa kan uumame kuni gadi bu'e. Nama foonii ta'e gadi bu'e eenyu? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Jalqabee kan ture. Alfaa fi Omeegaa kan ta'e, olaanaa waa hundumaa kan ta'e, jiraataa bara baraa kan ta'e eenyudha inni yoonaan jettanii? Yesuus Kiristoos. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Isa du'a mo'ee ka'ee mirga abbaatti ol ba'ee taa'e amma immoo deebi'ee dhufu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa. Haleluuyaa. Makratola valava dina makralava jana madiabos. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama foonii ta'e nu gidduu buufate. Namoonni tokko yookaan immoo dhaabbileen amantaa tokko akkas jedhu. Waaqayyo samiirra taa'ee ajajuu hin danda'u. Maaliif nama ta'uun isa barbaachise? Maaliif gadi deebi'ee akka garbaatti jiraachuun isa barbaachise? Maaliif yaada namaa keessa gale? Maaliif karoora namaa keessa gale? Maaliif amala namaa keessa gale? Maaliif jireenya namaa keessa lixe? Maaliif gadi bu'e? Maaliif garbicha ta'e? Cubburraa kan hafe immoo maaliif akkuma namaa kan reebame, kan itti tufame, kan garafame maaliif ta'e jedhanii namoonni baay'een gaafii gaafatu. Deebiitu jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Deebii qabna nuti kanaafillee. Deebii bal'aa qabna. Deebii gahaa qabna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'uuf. Akkas jedhu namoonni. Tana dubbadheetan biraas deebi'a. Itti seenu. Gizee biraa ittan seena. Bal'inaan laalla. Hin laalla. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma waciin barbaachisu waldaa kiristaanaadhaaf waciin barbaachisu. Jaarraan kuni jaarraan nuti keessa jirru kuni jaarraa beekumsaan guutamuuti. Jaarraa waca duwwaa miti. Beekumsaan guutamuuti. Yeroon barri nuti keessa jirru kuni bara beekumsaan guutamuuti. Teknooloojiin biyya lafaa kun waan biraatiin beekumsa biraatiin su guutuu barbaada. Ati garuu beekumsa dubbii Waaqayyootiin guutamuu siif haa ta'u maqaa Yesuusitiin. Jarri kuni gaafiin isaanii sirriidha. Sirriidha. Akkamitti waa'ine silxaana qabuun aangoo qabuun hin ajaju. Saba kanaan gara kootti deebi'aa jedhee achi gubbaadha.
sagalee angootiin dubbatee ofitti deebisuu hin danda'u. Maaliif gadi bu'ee sistema kana hunda keessa galuun maaliif barbaachise? Du'uun maaliif barbaachise? Awwaalamuun maaliif barbaachise? Dhiiga isaa dhangalaasuun maaliif barbaachise? Nama ta'uun maaliif barbaachise? Akkamitti waaqni nama ta'a? Akkamitti waaqni nyaatee dhugaa? Akkamitti waaqni mugaa? Akkamitti waaqni dadhabaa? Akkamitti waaqa kabalu? Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Kana jedhu namoonni. Kana jedhu deebii gaatu jira, dhaggeeffadhaa. Deebii gaatu jira. Waaqayyo jalqabatti gaafa nama uumu. Jalqabatti gaafa nama uumu. Kana hafuurri Waaqayyo kan naaf ibsa isinitti dubbachaa jira. Hafuurri Waaqayyo naaf ibsa sagalee isaa gaafa dubbisu. Ifa naa godhe sagalee isaa gaafa dubbisu. Naaf ibsa hafuurri Waaqayyo galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Hafuurri Waaqayyo kan si ibsu sagalee masaa si ibsa malee waan biraa siif hin ibsu. Yeroo baay'ee naa ife warri jedhanii waan biraatu isaaniif ifa. Sagalee Waaqayyo dhiisanii waan biraa ibsu. Sagalee Waaqayyo dhiisanii waan biraa haasa'u. Anaaf garuu kan naaf ife isinittan himaa, dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo gaafa nama hojjetu akka bineensaa ta'aa hin jenne. Akka samii kanaa ta'aa hin jenne. Akka lafa kanaa ta'aa hin jenneen. Ilma namaa gaafa hojjetu Waaqayyo dhoqqee bukeessee hojjete. Haleluuyaa. Harka isaatiin gadi bu'ee hojjete. Ameen 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 ameen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jalqabumaa nama gaafa hojjetu Waaqayyo gadi bu'ee hojjete. Siikala dubbiin kun Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jalqabumaa Waaqayyo gaafa nama hojjetu gadi bu'ee hojjete. Amala namaa sirriitti beeka Waaqayyo. Ofii isaatii hojjete waan ta'eef. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sirriitti beeka Waaqayyo. Ofii isaatii gadi bu'ee hojjete. Harka isaatiin dhoqqee bukeessee hojjete. Dhoqqee irraa biyya lafaa kanarraa ilma namaa hojjete. Hafuura jireenyaa funyaan isaatti baafate. Nama kana Waaqayyo gaafa hojjetu gadi bu'ee hojjete ofii isaatii. Harka isaatiin gadi bu'ee hojjete. Ammas namni kun ulfina inni isarra kaa'eerra, barcuma inni irra kaa'eerra, teessoo inni Waaqayyo irra isa kaa'eerra, ilmi namaa gaafa inni bu'u, ilmi namaa gaafa inni badu, karaa Waaqayyo irraa ilmi namaa gaafa jallatu, karaa Waaqayyo irra deemaa irra jedherraa jallatanii, waan Waaqayyo nyaadhaa jedherraa jallatanii waan biraa nyaachuutti, waan Waaqayyo godhaa jedherraa jallatanii waan biraa gochuutti, ilmi namaa gaafa jallatu. Karaa Waaqayyo irraa gaafa jallatu, yaada Waaqayyo irraa gaafa jallatu, ulfina Waaqayyo irraa gaafa hir'atu, karoora Waaqayyo irraa gaafa dabu, Waaqayyo gadi bu'eetuma sirreessee ammallee Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa! Makatula bara lava jana Mariyaabo. Gadi bu'eetuma sirreessee ammallee nama foonii ta'e nu gidduu buufate jedhe Yohaannis tokko kudha afur reektanii gaafa dubbisanii nama foonii ta'e nu gidduu buufate. Wayyoo anaaf isiniif jedheeti. Anaaf isiniif jedheeti. Ana fayyisuudhaaf jedheeti. Ana nama cubbamaa kana fayyisuudhaaf jedheeti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gatii keenya hundumaa isaatu kaffale. Haleluuyaa. Akkasumatti tola jaalatee biyya lafaa Waaqayyo. Toluma jaalatamni. Toluma birmaduu nu baase Waaqayyo. Kanaaf namoonni baay'een yommuu odeessan oduu isaanii keessatti yommuu dhaga'u maal jedhu akkamitti gadi bu'ee hojjetaa jedhan. Jalqaba akkamitti hojjete? Ilma namaa Waaqayyo jalqaba akkamitti hojjete? Gaafii kana deebisa. Warri oduu akkasii odeessitan akkamitti Waaqni gadi bu'a? Akkamitti Waaqni dhala dhalchanu? Innallee Aleetii miti dhalcheetii miti Yesuus ilma Waaqayyoo kan ta'e. Bara baraan ilma Waaqayyooti. Yesuus Kiristoosiidhaaf. Kun immoo aboodha, silxaana, angoodha malee dhalateetii miti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bara baraan ilma Waaqayyoo ta'e kan inni jiraatu angoodha. Angoo isaati malee dhalateetii miti. Waaqayyoon dhaluun dhalchu sirriidha. Dhalee dhalcheetii miti. Angoo ilmummaa kenneef. Angoo ilmummaa laateef. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ilma koo jireen sagalee afaan isaa keessa baay'ee sagalee Waaqayyooti. Dubbii Yesuus Kiristoos dubbii Waaqayyooti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan ammoo gaafa jiru namoonni immoo barumsa karaa kanaan immoo iyyuu barumsa jal'aa tokko qabdan jirtu isin deeggaruufi miti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isin deeggaruufi miti. Barumsa jal'aa warra barumsa jal'aa keessan bal'ifachuudhaaf fiigidan isin deeggaruufi miti. Gooftaan gooftaadha. Ameen. Haleluuyaa. Har'a qabxii tokkicha laalle. Qabxii sadinan laala jedheen karoora koo ture. Karoorri Waaqayyoo garuu qabxii tokkicha kana bira darbuu hin dandeenye jechuudha.
Sun karoora kooti kun immoo karoora waaqayyooti jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf akka karoora kootti qabxii sadan laala jedheetanii sadi hin dandeenye tokkicha laala. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Innis maalidha? Waaqayyo jiraataa alfaaf omeegaa isa ta'e waa hundumaan ol isa ta'edha waaqayyo. Eenyudha sanaan isa jedhuu fi waaqa jiraataa fi alfaa fi omeegaa isa ta'edha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqni jiraataa fi alfaa fi omeegaa kan bara baraa ta'e kuni ilma namaa harka isaatiin hojjete. Uumama hundumaa immoo ta'e jedhee taasise. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ilma namaa immoo harka isaatiin hojjete. Gaafa ilmi namaa badus immoo gadi bu'ee harka isaatiin ammas dhangala'uu dhiiga isaatiin Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Du'uu isaatiin ilmaan namootaa cubbuu keessa gara jireenya bara baraatti fide. Egaa sagaleen kun kan siif gale, dubbiin kun kan siif gale, dhugaan kun kan siif gale, harka kee ol kaastee yaada garaa keetii akka geeddarattu, gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa keetii gootee akka fudhattu, ofirratti akka moosistu, amantii kam keessa jiraachuu dandeessa. Har'a garuu dhugaan kun sii galeera. Waaqayyo jalqaba gad bu'ee ilma namaa hojjete. Arras immoo gadi bu'ee ilma namaa hojjeta. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dhugaan kun kan siif gale, dubbiin kun kan siif gale, waaqayyo olaanaa ta'uusaa kan siif gale, waaqayyo kan bara baraa ta'uusaa kan siif gale, alfaa omeegaa kana jechuun jalqabaaf dhuma ta'uusaa kan siif gale. Harka kee ol kaasiifan kadhadhaa. Yaa gooftaa jedhi. Namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa keessanii godhachuu barbaadan ofirratti moosisuu barbaadan. Sagalee kana kan dhageessan, sagaleen kun kan sin dhaqqabe, amantii kam keessa jiraachuu dandeessu. Ani amma amantii keessanan jijjiiraa jira osoo hin taane laphee keessantu jijjiiramuu qaba. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ilaalchi isin Kiristoosiif qabdan jijjiiramuu qaba. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Amantii jijjiiruun bichaan gatii hin qabu. Lapheen kee yoo hin geeddaramne amantii jijjiirtee uumaa hin fayyitu. Namni amantii jijjiireedhaaf hin fayyu. Kana jechuun dhaabbata amantii tokko keessaa gara dhaabbata amantii tokkootti dhufuudhaan hin fayyu namni. Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fayya namni. Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fayya. Kanaaf Yesuus Kiristoositti akka amantuuf harka kee ol kaasiifan kadhadhaa. Yaa Waaqayyo Abbaa galanni siif haa ta'u jedhe. Har'a dhugaa kee waan na hubachiifteef, dhugaa kee waan na hubadheef galanni siif haa ta'u. Amma immoo dhugaan hubadhe kanatti jiraachuun barbaada. Na gargaari. Maqaa kan koo galmee jireenya bara baraa irratti naaf galmeessi. Waan na galmeessiteef galanni guddaan siif haa ta'u. Seexana biyya lafaa waakkadheera. Har'a irraa jalqabee ani mucaa kee ta'eera. Kana booda si waaqeffadha. Na gargaari. Duukee du'aa ka'uu kee, ol baatee mirga abbaa taa'uu kee, deebi'ee dhufuu kee nan amana. Maqaa Yesuusiitiin ameen. Gooftaan sinaa eebbisu, barriif jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Egaa baay'ee dheerateera. Daqiiqaa 32 ta'eera. Qabachuun dandeessan waan ta'eef, daqiiqaa yoo sunitti baay'ate qabachuun dandeessan waan ta'eef asuma irratti dhaabuun natti jira waan ta'eef gooftaan sinaa eebbisu. Ergaa koo isa irraa keessatti Waaqayyo Waaqa calqabaan jiruudha. Isa ture isa jiraatuudha. Kan bara baraati. Immoo olaanaadha jennee ilaalte. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Inni olaanaa ta'e kan bara baraa kun immoo gadi bu'ee nu jidduu buufate. Nu jidduu buufate immoo nu fayyise. Jireenya bara baraa nuuf kenne. Eenyuudhaaf? Nuti warra bannee karaa isaarraa maqnee ulfina isaarraa warra hir'annee jennata keessa warra ari'atamne jennatatti nu deebise jechuudha. Jireenya bara baraa keessa warra ari'atamne jireenya bara baraatti nu deebise jechuudha. Tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erguudhaan jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokkichi ilmi isaa gara biyya lafaatti ergame kuni wanti hundumtuu karaa isaa kan ta'edha. Inni mataan isaa maalidha? Waaqayyoodha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Egaa aangoo isaa samii irratti dhiisee gaafa gadi bu'u anaaf isin fayyisuudhaafi. Humna isaa samii irratti dhiisee gaafa gadi bu'u anaaf isin fayyisuudhaaf. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fayyineerra, birmaduu baaneerra, hiikamneerra, nagaa arganneerra. Waaqayyoon ni nu hiike maqaan isaa ulfaatu. Gooftaan sinaa eebbisu. Waldaa ijoollee kakuu sheer godhaa sagalicha namoota baay'ee biraa haa ga'u. Namoonni baay'een haa dhaga'anii haa baratani. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nu carraa Waaqayyo nuu kennee barachaa jirra. Namoonni biraas akka barataniif sheer godhaa fi dhaqqabsiisaa. Barsiisaa. Gooftaan sinaa eebbisu.
eebbifamaa. Guddaan sin jaaladha, guddaan sin kabaja, akkas sin jaaladhuuf sin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu. Obboleessa keessan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii 9 9 99 10 49 yoo jettan na argachuu dandeessu obboleessa keessan. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbifamaa, eebbifamaa. Ayyaanni Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Sheer godhaa, sheer godhaa, sheer godhaa. Kallattiitti dhageessan hundumaan, kallattii sagaleen kun sin dhaqqabe hundumaan sheer godhaa. Namoonni baay'een barachuu haa danda'ani. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Namoonni immoo iyyuu barumsi kun nan darbin namoonni jettan waldaa ijoollee kakuu keessatti miseensa taatanii barachuu hin dandeessu. Namni waldaa biraa keessa hin jirre jechuudha. Waldaa biraa keessa kan hin jirre, waldaa kam keessa iyyuu kan hin jirre, waldaa ijoollee kakuu keessatti miseensa taatanii barachuu hin dandeessu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Haalelooyaa. Namoonni immoo iyyuu waldaa adda addaa keessa jirtanii barumsi kun na darbuu hin qabu kan jettan karaa keessaa na dubbisuu qabdu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Karaa keessaa na dubbisaa, karaa WhatsAppiitiin na dubbisaa. Karaa WhatsAppiitiin yoo na dubbistan ni argattu, barumsicha argachuu dandeessu jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu, barri keessan haa eebbifamu. Yookaan immoo iyyuu akkaawuntii cufaa banuu dandeenya jechuudha. Akkaawuntii yuutuubiidhaan kan WhatsAppiidhaa jechuudha. Guruppii cufaa ta'e bannee guruppii namni kamurra galuu hin dandeenye dhaggeeffachuu qofaaf guruppii cufaa ta'e bannee barachuu hin danda'ama jechuudha. Gooftaan sin haa eebbisu. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Waldaa ijoollee kakuu daariiktii argatu. Warri kuwa sheerii ta'ee sin dhaqqaba. Gooftaan sin haa eebbisu. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifama. Ayyaana Waaqayyoo keessatti tura. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbaaf ta'a maqaa Yesuusiitiin.